kabajamtoota daawwattoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam nagaanaaf jirtanii ani galan haa ga'u torban akkamitti isiniif darbaa jirti ana bira wanti hunduu nagaadha galanni haa ga'u isinin jedha egaa daawwattoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fidee wanti haaraan kun maalidha walqunnamtii saalaan ala jechuudha dubartoonni yookaan immoo dhiironni adda addaa addunyaarra jiran jechuudha fedhii ofirraa baasuu fi miidhaa isaa adda addaa waliin kaasee haasofna jechuudha walqunnamtii saalaan malee namoonni ofii isaaniitiif jechuudha fedhii ofirraa baasaa jiru waan ta'eef waa'ee kana haasofna egaa kabajamtoota keenya sanaan duratti warreen maatii hin taane jechuudha ana waliin maatii ta'uudhaan information nama qofalchiisu kan nama barumsa kennu akka na waliin hordoftanii isin jedha YouTube kiyyarratti subscribe share like gochuusa akka nirraa fanne egaa daawwattoota keenya kara mata duree keenya deemnaa na hordofaa isin jedha kabajamtoota daawwattoota yookiin immoo hordoftoota keenya jechuudha akkuma duratti isinitti himte jechuudha walqunnamtii saalaan ala fedhii ofiin ofirraa baasuu fi miidhaa isaa kan irratti haasa'uu qabnu jechuudha yeroo ammaa kana addunyaa keenya irratti wanti kun baay'inaan hojjetamaa gochamaa jira waan ta'eef waa'ee kana gorsa tokko isiniif dabarsu heede jechuudha egaa gorsa kana jechuudha sirnaan akka na dhageessan warreen maatii kiyyalleen hin taane jechuudha sagaluma kana akkuma dhageessanitti sagaluma kana oga dhageessaniin booda subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan information nama fayyadu isinifan dabarsa waan ta'eef maatiin naaf ta'a jechaan isin jira tole kara mata duree keenyatti waliin deemna jechuudha egaa walqunnamtii saalaan ala fedhii ofiin ofirraa baasuu fi miidhaan isaa inni tokko fedhii ofiin ofirraa baasuun fuudhaaf heeruma duras boodas jiraachuu ni danda'a jechuudha ogeeyyiin adda addaa himaa jira wanta kanarratti jechuudha biyyoota guddatan keessatti shamarran yeroo gara yuunivarsiitii adeeman maatiin isaanii meeshaalee ammayyaa kana isaan fedhii ittiin ofirraa baasan bitan akka kennaniif ni himama egaa dhagaya ispeeshaalii biyya alaatti wanti kun oofishaalii seeraan ta'ee jira jechuudha wanti kun nu biratti nama qaanessaa nu biratti dhoksaan shamarreen yookaan immoo dhiironni adda addaa hojjechaa jira waan ta'eef dhoksaan hojjetamaa jira garuu biyya alaatti wanti akkana wanti badaan kun jechuudha biyya alaatti gochamaa jira jechuudha egaa biyya keenyas dabalatee biyyoota hin guddatin hedduu keessatti shamarraniif dhiiris meeshaa garaagaraatti fayyadamanii fedhii isaanii ofiin ofirraa baasu ispeeshaalii meeshaaleen dubartoonni fedhii ittiin ofirraa baasan keessaa tokko wanta afurii keessaa inni tokko qubaan fedhii isaanii of baasaa jiran inni lammaffaa muuziidhaan inni sadaffaa kaarootii fi inni arfaffaa qaruura dhugaatiin keessa dhume faa keessan ni danda'ama keessattuu jaalalleewwan walirraa fagoo jiran suuraa qaama qullaa waliif erguu danda'u sana booda yeroo wal yaadanitti suuraa san ilaaluudhaan salphumatti gara fedhii ofirraa baasuu deemuu danda'u jechuudha egaa kabajamtoota keenya ispeeshaalii wanti kun jechuudha kan godhamaa jiru jaalallee lamaan gidduutti tokko biyya keessa ture tokko biyya alaa yoo ture jechuudha qaama qullaa footoo of kaasuudhaan intarneetiidhaan footoo qaama saalaa of daddabarsuudhaan qaama saalaa san ilaalatoo qubaan jechuudha fedhii kana ofiin ofirraa baasaa jiran jechuudha garuu inni kun miidhaa adda addaa shamarroota keenya irratti fidaa jira miidhaa kun mee takkaan isinifaan ibsa jechuudha miidhaa fedhii ofiin ofirraa baasuun fiduu danda'u kana shamarran haa ilaalan jechuudha ispeeshaalii inni tokkoffaa qaamni saalaa ishee garmalee ballachuu danda'a inni tokkoffaa jechuudha inni biraammoo jechuudha wantootni shamarran fedhii ittiin of irraa baasuuf fayyadaman qaama saalaa isaanii garmalee bal'isuu ni danda'a bal'achuun qaama saalaa ishee boru gaafa heerumtu abbaan manaa ishee itti gammaduu dhabuu danda'a jechuudha garuu quba ishee qofatti yoo fayyadamte qaamni ishee bal'achuu hin danda'u inni lammaffaa heeruma malee turuu dandeessi yeroo hundaa fedhii ishee ofiin ofirraa baasuu baratti jaalalaaf iddoo hin kennitu ta'a jechuudha sanumaan nu jechuudha sanumaan
fedhii ishii of arakkaatu jechuudha. Oromoffaan hirkaataa jedhama. Isuma yaadde jechuudha. Dhiirri akka fe'etti jechuudha. Dhiirri maaloo sin jaalladha sii du'e jedheetu ishiitti yoo hime jaalaluma isaa yoo isheedhaaf ibsa jechuudha. Ishee wanta kan hin hordoftu jechuudha. Hatattamaan manumatti galteetu jechuudha. Qubaan fedhii ishii of baaste jechuudha. Inni kun garuu miidhaa guddaa ishee irratti fida jechuudha. Ispeeshaalii dhiira irratti illee jechuudha. Bakka dubartii takka hin jaalatu hin deema kara manaatti deemeetu jechuudha. Vaaziliinii yookaan immoo wantoota badaa adda addaa kan akka qibaatii adda addaa itti fayyadamuudhaan dubartii takka sammuu yookaan immoo dubartii takka sammuu isaa keessatti yaaduudhaan fedhii isaa irraa of baasa jechuudha. Isa irratti illee jechuudha miidhaa guddaa fida jechuudha. Inni sadaffaa dhala dhabuu dandeessi. Wantootni isheen fedhii ittiin ofirraa baasuuf itti fayyadamtu gadaamessa ishee tuttuquudhaan miidhaa irraan gahuu danda'a. Sababa kanaan akka tasa taatee dhala dhabuu dandeessi jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma fe'e jechuudha. Qubaan illee fayyadamtu, muuzii illee fayyadamtu, ispeeshaalii kaarotii illee fayyadamtu jechuudha. Wanti miidhaan inni fidu tokkoffaa qaamni saalaa ishee ni bal'ata. Inni lammaffaa heeruma malee turuu dandeessi. Inni sadaffaa dhala dhabuu dandeessi jechuudha. Kana warreen ispeeshaalii dhoksaadhaan egaa dhoksaadhaan godhaa jirtan kanarraa of eegdaniitu jechuudha dhiisuu qabdan. Yoo minaalbaata illee wanta kana bartanii dhiisuu dhabuu dandeessanii isin rakkisuu danda'a. Garuu kara akka kiyyaatti jechuudha kan ani isin gorsuu danda'u tokkoffaa waaqa kadhachuudhaan halkanii guyyaa waaqa kadhachuudhaan wanti kun isinirraa deemuu danda'a jechuudha. Kun wanta sheexanaati. Kun wanta waaqati miti. Kara waaqatti goruudhaan wanta badaa kan ofirraa dhowwuu dandeessan jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya informaashiniin har'aa jechuun asumarratti isinii xumuree jira. Akkuma dhageessanitti ingirii informaashinii kiyya akkuma dhageessanitti sabskiraayib sheerii gochuudhaan akka nan irraanfanne torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa isin ijaa nagaan